Simboo Biraanuu jedhamti. Daa'ima ganna 8ti. Godina Shawaa Lixaa Aanaa Meettaa Walqixxee keessatti gaafa amajjii 29 bara 2025 yakka gudeeddaa irratti raawwatan. Sana booda gaafa isheen harkatti duutu fannisanii biraa deeman. Isaan kun ammoo Abbaa Gadaa Kadir Hawaas, Booruu Fantaallee Booruu, Qumbii Gurraachaa, Bulaa Fantaallee, Roobaa Hawaas, Boruu Godaanaa, Jiloo Daadi'oo, Bulgaa Boora'uu, Jiloo Didoo fi Boruu Jiloo jedhamu. Abbootii Gadaa fi jilota isaanii wajjin turan yoo ta'an amajjii 25 bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti haala suukkanneessaan osoo jilarra jiranii ajjeefamaniiru. Isheen kun ammoo Aadde Kulanii Hawaas kan jedhamtuu fi haadha ilmaan 7 yoo taatu godina Shawaa Bahaa Aanaa Boosat ganda Gaarrii Nuuraa Dheeraa jedhamutti gaafa Onkololeessa 25 bara 2025 ilma keetu miseensa Wabbooti jedhamuun ajjeefamte. Kabajamtoota daawwattoota keenya qophii keenya kanaan guyyaa yaadannoo ajjeefamuu Abbootii Gadaa Karrayyuu waggaa 4ffaa ilaalchisee caasaalee ajjeechaa bilxiginnaan ijaaree itti dhimma bahuu fi gochoota ajjeechaa isaan raawwachaa turan ilaalla. Viidiyoo kana laayik, sheer taasisuudhaan hanga xumuraatti hordofaa jechaa ajjeechaa Abbootii Gadaa Karrayyuu ilaalchisee yaada miseensi mana maree bakka bu'oota uummataa obbo Angaasaa Ibraahimii fi miseensi caffee Oromiyaa obbo Taayyee Danda'aa kennan dura aansinaa. Ajjeechaa Karrayyuu wal qabatu yaa'u dhageessanii jirtan isinitti himanii jiran. Ajjeechaan Karrayyuu wajji wal qabatu tana mana asistuu jechuudha. Tana mana asistu. Dhugaadha. Shira hojjetamee jira. Akkatti hojjetamee jira. Gaafa 22 ganama poolisni dhaqee isaan marsee jechuudha. Sababni poolisni dhaqeef ijoollee 5 nama laba. Kan poolisatti kijiba himeetu poolisni san fudhatee ijoolleetti dhaqee jechuudha. Gaafa 22 sadaasa 22. Gaafa 22 gizeetti dhaqan nama 39 qaban jechuudha. Nama 39 qaban. Nama 16 bosona Basaqqee jedhamu geessaniiti jilbiiffachiisanii naasuu malee ajjeesan jechuudha. Naasuu malee. Hin qabsoofne miti tanaaf. Naasuu malee. Eega qabamee namni maaf ajjeefama? Hidhuun osoo danda'amu? Mana murtii dhiyeessuun osoo danda'amu? Sababni ajjeefamuuf maal? Nam 16 jechuudha. Bosona Basaqqa jedhamutti jilbiiffachiisanii fixan. Dhugaan tanuma. Lamaatu kana keessaa bahe. Kan ajjeefamin. Lameen bahe kana kan lubbuun bahe kanaatu dhugaa tana baase. Warra lamaan sana amma maqaa isaanii himnu jechuun nageenya isaaniitiif. Osoo maal jaa jechuun abbaan silaa waan kana gaggeesse. Osoo nama 39 guutuma qabdan sanuu akka jirtu cicci gootanii. Osoo akkas gootanii bakka takka fixxanii. Oduun tunarraan tana kaatee mootummaatu Abbootii Gadaa Karrayyuudhaa ajjeesee tayyattu tun nutti hin kaatu turtee hambisuu keessanii sirrii miti jaanii ijoollee poolisaa komatan jechuudha. Shaneedha jaanii akkas godhan. Jarri shanee miti immoo. Uummata Oromooti. Karrayyuun nan laallattu. Yoo anaaf abbaan kiyya dhalchuu baatellee Karrayyuun obboleeyyan kiyyaami Oromoomi. Yoo haati tiyya naa deessuu baatellee Karrayyuun Oromoomi. Oromummaami tan nuti obboleeyyummaan itti qabna waliin jennu tun. Hoggansa waan hojjetu hin beekne. Haadhoottiif ilaalaa saba isaan qabne. Haantummaa saba isaan qabne. Osoo Abbootiin Gadaatii fi namni 39 kun guututtu yakkamaa ta'ani. Eega takka qabaman hin dheeysine. Mana hidhaa geessanii qorachuun hin danda'amu. Mana hidhaa geessanii heeraan itti muranii hidhaa teessisuun hin danda'amu yakkamaa taanaan. Cubbuudhaa jechuudha. Hin qabsoofne tanaaf. Gosa tiyya ta'uu hin qabu. Haati tiyya naa ta'uu hin qabu. Godina kiyya ta'uu hin qabu.
amantii tiyya qabaachuun qabu oromummaa qabaannaan naaf obboleessa siif dubbachuudhaaf hin qabsaawaa ture siif dubbachuun irrattis haqaa jechuun maas. Nama karaarra deemu qabdee ajjeesuun hidhaadhaa fuutee nama ajjeesuun abbootii gadaa irra deddeebitee kaafteetta lafa isaan jiranitti marsanii qabanii rashanuun maali wanta akkasii taayee maal dubbiftee ati paartii sana keessaa hawwii paartii sana keessa yeroo turte ilaalcha keessa sana ture maal argite taayee ati namuma nagaarratti xiyyeeffachuun kun maaliif? Waan kana gaafi milikkita isaa agarre bubbulle. Fiqaaduu Tasammaa bakkan an jirutti maatiin shanee haa hidhamuu gaafa san waajjira paartiitiin jira. Maatii shanee hidhaa'e yoo ilmi waraana bilisummaa Oromoo ta'ee abbaanis haatis obboleessis obboleettiinis haa hidhamanii jechuudha. Qajeelfama kun. Qajeelfama. Ajjeechaa suukanneessaa fi ciigaalsaan abbootii gadaa Karrayyuu irratti raawwatame kun 32 bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti godina Shawaa Bahaa Aanaa Fantaallee bakka gadaan Michillee Karrayyuu qubatee jirutti ta'uu fi mudda 7 hanga 12tti ammoo qorannoo geggeessuun mirkaneeffachuu Koomishiniin Mirgoota Namummaa Itoophiyaa yeroo itti ibsee ture. Koomishinichi haleellichi Aanaa Fantaallee bakka addaa Haroo Qarsaa jedhamutti guyyaa keessaa naannoo sa'aatii 8tti raawwatamuu ibsuun namoonni 14 abbootii gadaa Karrayyuu dabalatee yoo ajjeefaman poolisoonni 11 du'uu fi poolisoonni biroon 17 madaa'uu gabaasee ture. Reuters boodarra qorannoo geggeesseen qaamni ajjeechaa kan raawwate koree nageenyaa akka ta'e ibsuun caasaa dhokataan kun ministeera muummeetiin hoogganamaa jedhee ture. Reuters qondaaltota federaalaa fi naannoo abbootii murtii, abbootii seeraa fi miidhamtoota miidhaan aangawoota kanneen irra ga'e 30 ol wajjin gaaffii fi deebii taasisuun dabalataanis sanadoota qaamolee siyaasaa fi haqa naannootiin wixineeffamanis gamaaggamuun waa'ee caasaa ajjeechaa kanaa ifoomsee ture. Koree nageenyaa kan ministeerri muummee Abiyyi bara 2018 aangootti erga dhufanii ji'oota muraasa keessatti hundeessan socho'uu eegaluus ibsee ture. Qondaaltonni mootummaa kan amma hojiirra jiranii fi kan duraanii 5 Reutersiif akka himanitti koreen kun giddugala fincila waraana bilisummaa Oromoo waggoota dheeraaf ture kan uummata Oromoo firee murteeffannaa fi mirgoota afaanii fi aadaa barbaachaaf kan qabsaa'u dhabamsiisuuf akka hundeeffame qondaaltonni 5 dubbataniiru. Maddoota 5 keessaa tokko kan ta'an Dr. Milkeessaa Miidhagaa Gammachuu miseensa koree bilisiginnaa kan turanii fi kanneen biroo 2 ammoo walgahii koree nageenyaa irratti kan hirmaatan dabalatee maqaan isaanii akka hin dhahamne gaafataniiru. Namoonni sochii koree nageenyaa beekan ajjeechaa lakkoofsaan guddaa lakkaa'amuu fi namoota dhibbootaan lakkaa'aman hidhamuu isaanii dubbataniiru. Ajjeechaa raawwataman keessaa kan bara 2021 Oromiyaa keessatti abbootii gadaa Karrayyuu 14 irratti ajjeechaan raawwatame kan kanaan dura mootummaan hidhattoota WBOtti qabatee komachaa ture ta'uutu himame. Reuters argannoo isaa kana itti gaafatamaa Koomishinii Mirga Namummaa Itoophiyaa yeroo Dr. Daani'el Baqqaleef dhiyeesseera. Daani'elis gaaffii fi deebii taasisaniin koreen nageenyaa jiraachuu mirkaneessaniiru. Kaayyoon isaa qormaata nageenyaa Oromiyaa keessatti guddachaa dhufe furuuf ta'us hiittaa mirga namummaa bal'inaan raawwatamuun sirna haqaa keessa seenuudhaan kaayyoo isaa irra darbee jira jechuun dubbataniiru. Dhimmoota hedduu ajaja mana murtiitiin ala raawwataman ajjeechaa hidhaa dararaa fi saamicha galmeeffannee qabnaa jedhan Daani'el Baqqalaa taateewwan sana yeroo ibsan. Akka qondaaltonni Itoophiyaa ammaa fi duraanii ibsanitti koreen nageenyaa kun waajjira paartii bilisiginnaa damee Oromiyaa keessatti kan wal gahu yoo ta'u kan hoogganamu ammoo obbo Shimallis Abdiisaa pirezidaantii naannoo Oromiyaatiin. Obbo Shimallisii fi miseensonni koree biroo hunduu sabaan Oromoota. Itti gaafatamaa nageenyaa Oromiyaa kan ta'an Araarsaa Mardaasaa fi qondaaltota siyaasaa fi tikaa baay'ee ta'an akkasumas koree kana of keessatti hammateera. Hoogganaan waraana bilisummaa Oromoo Jaalmarroo Dirribaa gaaffii fi deebii Reuters waliin taasisaniin koreen nageenyaa jiraachuu isaa akka beekanii fi qondaaltonni sadarkaa olaanaa Oromiyaa keessa jiran miseensota koree kanaa ta'us ibsaniiru. Koreen kun fakkeenya addaa osoo hin kaasne ajjeechaa hidhaa seeraan alaa doorsisaa fi sodaachisa ajajuu jechuunis himaniiru.
Weellisaan beekamaan Oromoo Hacaaluu Hundeessaa ji'oota Bajjii bara 2020 ajjeefamuu hordofee walitti bu'iinsi mormitootaa fi poolisoota gidduutti uumameen yoo xiqqaate lammiileen nagaa 200 du'uu fi 5,000 hidhamuu gareewwan mirga namoomaa gabaasaniiru. Pireezidaantiin Oromiyaa Shimallisii fi itti gaafatamaan paartii Bilisiginnaa naannichaa Fiqaaduu Tasammaa yeroo sanatti magaalota gurguddoo 19 fi godinaalee naannichaa 21 keessaa tokkoon isaanii waliin bilbila iskaayipii wal dura duubaan dursaa akka turan namoonni 2 walgahii koree nageenyaa muraasa irratti hirmaatan himanii turan. Shimallisii fi Fiqaaduun mormitoonni tokko akka hidhaman kaan ammoo akka ajjeefaman ajaja dabarsan jedhan namoonni kunneen. Akka namoota kana keessaa tokko jedhutti Shimallis bulchaa godinaa tokkoon yoo hiriirri kun harkaa bahe humni isaa mormitoota akka itti dhukaasuu qabu itti hime. Maddeen kunneen lakkoofsa namoota hidhamuu fi ajjeefamanii hin ibsine. Gorsaan Shimallis duraanii Rooyitersiif akka himanitti dhimmoota barbaachisoo ta'an akkuma ajjeechaa beekamoo keessatti ajajni kan dhufu Shimallis Abdiisaa yookiin Araarsaa Mardaasaa irraati jedhan. Reuters gabaasa bal'aa ifoomse kana keessatti akkaataa ajjechaan abbootii gadaa Karrayyuu itti raawwatame duraa duubaan ibseera. Reuters taate sana yoo seenessu 30 bara 2021 aanaa Fantaallee keessatti hidhattootaan duula taasisaniin poolisoota tokko ajjeesuun qotorba madeessuu mootummaan gabaaseeraa jedhe. Sana booda koomishinarri poolisii Araarsaa fi itti aanaan pireezidaantii aanichaa Obbo Awwaluu Abdii guyyaa itti aanutti mooraa bulchiinsa aanichaa gahuu qondaalli naannichaa kun ni himu. Obbo Awwaluun akkuma koomishinar Araarsaa miseensa koree nageenyaa ta'uu maddeen shananuu himaniiru. Akkasumas bulchaan godina Shawaa Bahaa yeroo sanaa Obbo Abbaabbuu Waaqoos miseensa turan. Qondaalli naannoo sun akka gabaasetti Obbo Abbaabbuun ajaja waraanaa loltoonni isaa finciltoota shakkaman 16 naannoo bosonaa bishaan gadi fagoo haroo Basaqaa jirutti to'annaa jala oolchee irraa bilbilli itti bilbilame. Ajajaan kun shakkamtoota kana maal akka godhan qajeelfama barbaada ture jedhe. Qondaalli naannichaa kun yeroo Obbo Abbaabbuun bilbila kana fudhatee marii itti aanee ture dhagahee argamuu isaanis dubbateera. Obbo Abbaabbuun aangawaan olaanaa Obbo Awwaluu fi koomishinar Araarsaan dhimmicha ilaalchisee gorsa yoo gaafatu jarri lachuu namoonni kunneen akka ajjeefamuu qaban ajajanii jedhe. Abbaabbuunis ajaja warra isaa gadi jiranitti akka ajjeesan qaban dabarse. Hunduma isaanitti akka dhokaasaniifis dubbate. Maddoonni biroo lamas irra deebiin seenaa kana mirkaneessaniiru. Lamaanuu namoota achitti argamaniif taateewwan kana irratti ibsi kennameeraa jedhan. Awwaluu, Araarsaa fi Abbaabbuun waa'ee ajjechaa kana ilaalchisee yaada kennuudhaaf gaaffii dhiyaateef deebii hin kennine jedhe Reuters. Gizaachoo Makuriyaa ajajaa waraanaa kan naannoo bosona Saqaa jedhamu jiru hoogganuu Abbaabbuuf waamicha dabarse. Osoo inni dubbatu Oromoota 16 wayita ukkaanfaman ilaalaa turan jedhu namoonni lubbuun hafan 2 kan Gizaachoon waamicha yeroo godhu dhageenye jedhan. Namoonni hidhaman kunneen miseensa WBO akka hin taane namoota lubbuun hafan ragaaleen biroo gabaasa koomishiniin mirgoota namoomaa fi qorannoo mootummaan Oromiyaa geggeesse mul'iseera. Maanguddoota gosa Karrayyuu keessaa jila dhufaatii bara haaraa kabajaa turan qorannoo mootummaan Oromiyaa kanaan dura hin gabaafne. Reuters bal'inaan qorannoo koomishinii mirgoota namoomaa Itoophiyaa kan uummataaf akka hin ibsamne taasifamellee gamaggamuu ibse. Fuula aadaa adiin marfame jilba tokko irraa maaccite isa kan irraa ammoo ulee tiksee fannifame tiksitoonni Oromoo ganama sana ganda cirrachaa xuxuuxii keessatti godoo qorqorroo xiqqoo gidduutti walitti qabamanii hirree qalanii akka turan namoonni ijaan argan himaniiru. Gizaachoon ajaja isaa erga fudhatee booda dhiirota keessaa 14 isaan keessaa Kadiroo bakka duwwaa ta'etti rasaasan ajjeeseera. Reeffi kun akka manca'uu fafee bineensonni bosonaa akka nyaatan jedhan namoonni lubbuun hafanii fi jiraattonni gandootaa boodarra deebisanii namoota du'an kana awwaaluu danda'aniiru. Boruu fi namni lammaffaan ammoo lubbuun hafee akka jedhanitti bokkaa rasaasaa irraa of qusachuuf boolla tokkotti fiiguun miliquu akka danda'an himaniiru. Dubbiin ajjechaa kanaa dafee babal'ate. Mootummaan naannoo Oromiyaa WBO'n himatee ture. Aangawoonni paartii Bilisiginnaa naannichaa 2 seeneffama seenaa kana kan morman yoo ta'u, maxxansa feesbuukii irratti koomishinarri poolisii Araarsaa itti gaafatamummaa fudhachuu akka qabu himanii turan. Miseensota mana maree kana keessaa tokko amma hidhaa keessa kan jiru yoo ta'u, mootummaa kuffisuuf shalaxuun himatame. Qorannoo koomishinii mirgoota namoomaa geggeesseen ajjechaa kanaaf humnoota nageenyaa himate. Humnoota kam akka ta'an yookiin namoota yakka kana raawwatan jedhaman maqaa isaanii garuu hin eerre. Maddeen koomishinichaa 2 dhimmicha beekan Rooyitersiif akka himanitti jiraattonni naannoo sanaa fi ragaaleen akka jedhanitti
qondaalonni sadarkaa olaanaa lama ajaja ajjeechaa kennaniiru. Gizaachuu dabalatee qondaalonni naannoo fi poolisoonni 9 ta'an to'annoo jala oolaniiru. Garuu tokkollee himanni irratti hin banamne. Adoolessa bara 2022 hundi isaanii gadhiifamuu isaanii ammoo qondaalonni mootummaa himaniiru. Reeffa abbootii gadaa Karrayyuu Xuxuuxiitti bara 2021 ajjeefaman muummichi ministeeraa Abiyyi waa'ee ajjeechaa kanaa yeroo lama qondaala tokkoo fi jaarsolee Karrayyuutiin ibsi kennameeraa jedhu namoonni achitti argaman. Reuters nama tokko kan ibsa qondaalli kun kenne argee fi namoota 5 walgahii jaarsolii gosichaa waliin taasifame irratti hirmaatan dubbiseera. Jalqaba bara 2022 mootummaan Oromiyaa qorannoo mataa isaa eegalee turuu ibsa. Qorannoon kun gabaasa keessoo fuula 10 qabu kan Reuters gamaagame humnoonni mootummaa naannoo ajjeechaa raawwachuusaa ragaa bahe. Araarsaa fi awwaluun qorattoota mootummaa Oromiyaatiin gaaffii gaafatamaniiru. Akka gabaasa kanaatti guyyaa sana naannoo sanatti argamuu isaanii mirkaneessaniiru. Gosoonni kun akka ajjeefaman ajaja kennuu isaanii garuu ni haalan. Waajjira kominikeeshinii mootummaa naannichaatti akka WBO'n gochaa raawwate akka gabaasamuuf ammoo obbo Awwaluun himeeraa jedhu. Akka gabaasa kanaatti obbo Awwaluu Abdii ajjeechaa eenyuyyuu yoo raawwate kan komatamuu qabu waraana bilisummaa Oromoo qofa jechuun ajaja dabarseera. Waxabajjii bara 2022 keessa namni ajjeechaa irraa hafe boruu naannoo bakka gosoonni kun ajjeefamanitti loon isaa oofaa ture. Akkuma dhiirota Karrayyuu irra caalaa qawwees qabatee ture. Akka namoonni ijaan argan lama jedhanitti miseensonni xiqqaa Oromiyaa konkolaataa piikaappii tokkoon boruu cinaa harkisanii qawweessaas irraa fudhatanii akka reeban himan. Sa'aatii muraasa booda ammoo rasaasaan rukutanii ajjeesan jedhu namoonni ijaan argan. Qondaalonni nageenyaa gaaffii yaada kennuudhaaf dhiyaateef deebii hin kennine jechuun yeroo sanatti Reuters waan ture haala kanaan gabaasee ture. Dhimuma kana wajjin wal qabsiisee Piroofeesar Tarjee Osteboo lammiin Noorweey barruu qorannoo ifoomsanii turaniin caasaan ajjeechaa bilxiginnaan ijaaramee jiru korii nageenyaa qofa akka hin taane saaxilanii turan. Akka isaan jedhanitti caasaan ajjeechaa kun sadarkaa naannootti biiroo bulchiinsaa fi nageenyaan hoogganama. Godinaa fi aanaatti ammoo bulchiinsaa fi nageenyaan hoogganama. Kana malees caasaan mana maree nageenyaa jedhamu jira. Jedhu Piroofeesar Tarjee Osteboon. Gaachanni sirnaa ammoo koree waan kana raawwachiisu keessaa tokko akka ta'ee fi WBO fakkaachuun yoo barbaachise bosona seenee haleellaa namoota nagaa irratti akka raawwatus barruu isaaniitiin ifoomsanii turan. Sirni maqaa Oromoo himatu Oromoon keessaan bahee jiru Oromoo lafarraa fixuuf guyyaa diroonii fi lafoon waraana bobbaasaa dhoksaan caasaa ajjeechaa akkasitti ijaaree lubbuu namootaa akka baalaa harcaasaa har'a gaheera. Gocha suukanneessaa sirnichii fi duukaa buutonni isaa raawwataa jiran galmeen seenaa guyyoon katabaa kan jiru yoo ta'u, gaaf tokko seenaanis gaafatamanii adabbii isaaniif malu ni argatu jecha qophii addaa keenya kana asirratti goolabna. Waan daawwattaniif galatooma.